geeffame itti gaafatamaan waraana Itiyoophiyaa jechuun gabaasa ba'e mootummaan Itiyoophiyaa deebii akka itti kennuuf jaarmeechi gaafatee jira. Gaazexaan New York Times akka maxxansetti Mariyaa Hernandez, Tedros Gabramaariyaamii fi Yohaannis Haalafoom waxabajjii 24 bara 2021 beekaa Tigraay keessatti ajjeefamuu irratti qorannaa gaggeeffame maxxanse. Ajjeefamuu jarreen sadeeniif raayyaa ittisa biyyaa kan Itiyoophiyaatti gaafatamaa kan taasise yoo ta'u kunis ajajaan raayyaa ittisaa kallattiin harka keessaa qabaa jedheera. Gareen dooktaroonni daangaan hin gurre yookaan Dr. Without Borders irraa Paula Gill ibsa baasaniin haala kanaaf mootummaan Itiyoophiyaa deebii haa kennu jechuun gaafataniiru. Kan mootummaa kan ta'e Itiyoo Telekoom hanga tokko gara qabeenya dhuunfaatti jijjiiruuf karoora ba'ee ture yeroo biraatti darbuusaa ministeerri maallaqaa kan Itiyoophiyaa har'a labsee jira. Kunis dinagdee biyyattii kan to'annaa jabaa jala ture banaa gochuuf tarkaanfii guddaa fudhachuuf karoora ture duubatti deebisee jira. Mootummaan kan kana murteesse jijjiirama dhiyeenya kan argamaa jiruu fi jijjiirama dinagdee gurguddaa hatattamaan dhiyeenya kana argameen ta'uun ibsameera. Inni kunis biyya keessaa fi alarraa ta'uu ibsi ministiriin kun fuula tiwutarii isaa irratti baasee hubachiisee jira. Haala dinagdee gurguddaa fooyya'aa jiruu fi gama maallaqaan Itiyoo Telekoom fooyya'insa argisiisaa jiru kanneen keessaa harka qaban maraaf bu'aa gaarii argamsiisu keessumaa immoo kan lammiiwwan biyyattii mootummaan Itiyoophiyaa yeroo fudhatee ilaaluu akka qabu amanaa jedheera. Magaalaa Moqdishoo naannoo Taalee jedhamuun beekamutti boombiin daandii cinaa kamisa kaleessaa dho'e lammiiwwan Tarkii 3 fi shofeera isaanii kan ta'e lammii Somaaliyaa akka hamaatti madeessuu poolisoonni magaalattii ibsanii jiru. Qondaalli poolisii iddoo balaan kun dhaqqabeerraa haalli kun uumamuusaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Lammiiwwan Tarkii 3 Moqdishoo keessatti dhimma dhuunfaa isaaniif kan jiran ta'uu kan ibse poolisiin qiyyaafata leellaa boombii kanaas ta'uu maluu jedheera. Al-Shabaab raadiyoo ofii Andalus jedhamu irratti balaa kanaaf itti gaafatama fudhatee jira. Lammiiwwan Tarkii kanneen Somaaliyaa daawwatan irratti haleellaan akka seennaa dhaqqabu inni kaleessaa kun jalqaba miti. Tarkiin Somaaliyaa deebisanii ijaaruuf yaalii ta'u keessatti humnootii nageenyaa leenjisuu fi piroojeektoota ijaarsaa keessatti qooda olaanaa qabdi. Sudaan kibbaa rakkoo beela hamaa argameen beelli ishee mudachuusaa sagantaa nyaata addunyaarraa Marwaa Awaad ibsanii jiru. Baatilee dhufan keessa uummanni Sudaan kibbaa miliyoona 8.3 tilmaamaman beela hamaan isaan mudachuuf akka jiru kunis yeroo midhaan facaafamuu fi galfamu dhumaa ennaa deemutti ta'uun ibsameera. Uummanni miliyoona 8 caalaan akkaan beela akka jiran ta'uu fi isaan kun yoo gargaarsa nyaataan argatan ta'e beellamma jiru dabaluuf akka jiru sagantaan nyaata addunyaa beeksisee jira. Walitti bu'iinsa balaa lolaa bishaanii fi gatii nyaataa akkaan dabaluun uummatas abdii kutachiisuun dubbatameera. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haleellaan misaayilaa Raashaan har'a gaggeessite qiyyaafanni isaa Yuukireen gama dhiyaa lafa dirree xayyaaraa Liviivitti dhiyoo ta'uun ibsamee jira. Dirreen xayyaaraa sun kan hin rukutamne ta'uu bulchaan magaalaa Liviiv ibsanii garuu kutaa itti xayyaara suphan haleelameera jedhu. Haleellaa Liviiv cinatti gaggeeffame kanaan namoonni miidhaman meeqa akka ta'an battalumatti hin ibsamne. Iddoon kun daangaa Yuukireeniif Poolaand irraa fageenya kiiloomeetira 80 ta'u irratti argama. Aarri guddaan akka duumessaatti naannoo dirree xayyaaraarraa mul'ataa jira jedhameera. Gama kaaniin Mariupol keessatti haleellaa Raashaan roobii darbe mana agarsiisa tiyaatiraa irratti gaggeessite jala namoonni lubbuun hafan ba'uu jalqabanii jiru. Ijoollee dabalatee namoonni 100 mana agarsiisa tiyaatiraa sana keessatti baqatanii turan jedhamee amanama. Haleellaa iddoo sanatti gaggeeffameerraa lakkoofsi namoota lubbuun hafanii haga ammaatti hin beekamin jira. Aangoonni Raashaa fi Yuukireen duula waraanaa 7 booda dhukaasa dhaabinsa tolfachuuf hojjetaa akka jiran ta'uun ibsameera. Hayyoonni akka jedhanitti Raashaan duula waraanaa kan akka saganteeffattee turteetti ta'uu dhiisee yeroonsaa dheerataa waan deemeef waan gaafataa jirturraa jijjiiraa jirti. Ministiriin dantaa alaa Ameerikaa Antanii Bilinkan Raashaan gama dippiloomaasii rakkoo kana furuuf fedhii akka qabdu waan agarsiisu hin jiru jedhaniiru. I have to say on the one hand, we commend Ukraine for being at the table despite being under bombardment every minute of the day. At the same time,
I have not seen gam tokkoon Ukraine daqiiqaadhaan haleellaa guddaa jalatu jirtu mariif taa'uu isheen galateeffanna. Gama biraatiin immoo Raashiyaan duula waraanaa geggeessaa jirtu karaa dippiloomaasii xumuratti fiduudhaaf yaalii qabatamaa taasisten argine. Pireezidaantiin Ukraine Volodymyr Zelensky marii gaggeeffamu irratti dhimmi ilaalcha duraa argachuu qabattiin jedhan viidiyoo kamisa darbe maxxanfame irratti ibsanii jiru. Negotiations are ongoing. Negotiations for the sake of Ukraine. My priorities in the negotiations are absolutely clear. Mariin geggeeffamaa jira. Mariin kunis Ukrainiif jedhameeti. Marii kana keessatti dhimmoonni ilaalcha duraa argachuu qaban jennu ifaadha. Isaanis duula waraanaa xumuruu, wabii nageenyaa argachuu, abbaa biyyummaa Ukrainii fi birmadummaa daangaa ishee kabachiisuudha. Zelensky'n akka jedhanitti ammaan dura Siiriyaa fi Chechniyaa keessatti duula waraanaa gaggeeffameen Raashiyaan kufaatii guddaatu ishee mudate. Bara tokkummaa Sooviyeet sanattis duula Afgaanistaan irratti gaggeeffameenis akkasuma jedhan. Oduu namaaf qabnu kanuma. daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu. VOA Itoophiyaa channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees East irratti. Lakkoobsa addaa ka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itoophiyaa Eertiraaf Jibutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Instaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu. Hordoftoota keenya gara qophii addaatti ceenaa nu wajjiniin tura. Hongeen yeroo ammaa keessumaa kibbaa fi kibba bahaa Itoophiyaa deddeebi'ee dhufee uummata rakkisaa jira. Rakkoon kun maalirraa ka'e? Maaliif deddeebi'ee bakka muraasa irratti mul'ata? Miidhaan rakkoo kana irraa dhufu egereetti akka furuudhaaf danda'amu uummanni maal gochuu qaba? Mootummaan yookiin warreen imaammata bulchiinsa tolchan immoo maal gochuu qabu? Gaaffiiwwan kana irratti Dr. Ahmad Galchuu wajjiniin marii taasifnee jirra. Dr. Ahmad Galchuu yeroo ammaa dhimma kunuunsa naannoo irratti saayintistoota mootummaa Kaanaadaatii fi hojjetan keessaa isaan tokko. Hayyuu siyaasaa, haala qilleensaa, haala lafaaf samii akkasumas haala hawaasummaa qoratanudha. Rakkoon hongeen kun maaliif bakka muraasa ta'etti deddeebi'ee dhufaa? Gaaffii jedhurraa ka'anii deebii nuu kennuu itti dhiyaadha. Gaaffiin maaliif rakkoon kun deddeebi'ee naannooma tokkotti deddeebi'ee ta'a kan jedhu kana hanga tokko bal'inatti ilaaluun barbaachisaa. Walumaa galatti maalidha? Rakkoon hongeedha. Roobni hir'achuun takkaa'u yeroo isaa osoo hin eegganne dhufuun takkaa'u immoo yeroo isaatii alatti hedduminaan dhufuun wanni kun waliigalatti rakkoo gurguddaa sadarkaa addunyaatti jiru kan climate change jedhamu jijjiirama qilleensa haala addunyaa kan jaarraa 18ffaarraa jalqabee argamaa dhufee kan walumaa galatti dhiibban isaa mul'ataan dachiin tun OEC akka dabalaa deemu kan godheedha. Kun waliigalatti sadarkaa jijjiirama qilleensa addunyaatiin kan walitti hidhatu yeroo ta'u naannawa keenyatti as deebisnee gulaallu naannawa keenyattis jijjiiramni hongee kun yookaan rakkoon hongee kun duraan waan waggaa 20 waggaa 30tti yeroo tokko deebi'ee dhufu amma deddeebi'ee waggaa 3-4tti naanna'ee dhufa. Wanni kun irra caalaan isaa haala qilleensa addunyaa jijjiiramuutiin kan walitti hidhatu yoo ta'u
garaagarummaan garuu naannawa gammoojjii lafa gammoojjiitiif lafa baddaa jidduutti maayikirookilaayimeti kan jennu kun garaagarummaa qaba jechuudha. Lafti gammoojjiidhaa lafa noormaalii lafa gadi bu'aadhaa eleveeshinni isaa loolaandidhaa qilleensi isaa oowwaadha. Tempereecharii isaa ol ka'aadha lafa baddaa kama ollaa isaa jiru wajjin wal cinaa qabnee yeroo laallu qilleensi isaa oowwaadha jechuudha. Qilleensi isaa oowwaa ta'uun kun haala qilleensa maayikirookilaayimeti jennuun naannawa sanitti bishaan roobni yoo roobes daddafee danfee akka dachii keessa gallakkisee deemuu godha. Lagni jiru bishaan jiini dachii keessa jiru biyyee keessa jiru suni daddafee dachii keessaa goggoga jechuudha tempereecharii isaa ol ka'aa waan ta'eef. Kanaaf haala taa'umsa lafaatti walitti hidhatee qilleensa ofii maayikirookilaayimeti naannawa sanitti uuma jechuudha. Kanarraa kan ka'e naannoo inni